لا لكن أنتم رمي جرا سمات تقول أقبارة تقول لا صلاة أنكين بريدة تدرم تجرا ما شاء الله هنك دوما نقول لا ترى كذا توجه تاني سنين ترى سجني أنا تفكرني سجني أنا تفكرني ورحمة الله وبركاته كبدنتو الزالة تمدو تردفتو تانا لشاشتو بكم نجرتو بايا نجرتو بلين كيسنين جرا بكم جرت نجني فرح مني ربي سم برها جراتو جتا هذا إن شاء الله أسمع وروني ماتي شاشتو بنتاني ماتي كياتا سنين جرا وري ماتي كياتا هن دبلمته هدو قلتو ما سنين جرا بايا قلتو ما نججبيسا والبرالة بنو سنين جرا هذا إن شاء الله هلتا صلاة توجن ولله لنا ولين ترى إن شاء الله الصلاة معها خلنا نقبل فدجرة فلفل بورا كيارا كاروتي أكسما كون كاروتي دا كون تيماتي دا كاسيدا كاسيلي على خلنا نقبل فدجرة كون شنكورتي عدي دا قارا ديما كنا منقوم نجتورا قارا بفمرقا سان لي على خلنا نقبل فدجرة أما ميتة كاي كارتا في سن الدبيا أما ميتsadha yaa miicee ka'ee tokko tokkoon mushkala irratti godha rigaa harka lamaan sirriitti miicaa ka'aati mushkala irratti godha jechuun sirriitti miicee ka'ee amma booda miicee ka'ee xumuree asirratti amma akkana goggolee fakkeenyaaf kasii tokko fuudhee isin mul'isaa fakkeenyuma haala kanaan rigaa sirriitti harka lamaan irrinne mushkala keessa kaa'enna. Akkasirratti nu wani ta'u jechuudha. Salaataan baay'ee bareeda. Asii buufadha hundaa asii guuradhee ka'ee miicee isin deebi'a haala kanaan. Xumuree miicee jira waa hundaa kun akkuma argaa jirtanii kiyyaaras kaarootis akkasuma ammaan karaa tafadha kurraggeedha kun rummaana dhiifamaa rummaana addumatti godhamaa kun adduma adda yaasaa booda amma dammoo karaa tafadha isaanii qopheeffadhee jira. Haala kanaan karata fadhee ka'ee isin deebi'a yaa amma dammoo karata fadhee haala kanaan xumuramee jira daqiiqaan irra dheerata isinitti mul'ifne yeroo karata fu daqiiqaan waan dheeratuu fi yaa barbaachisu haala murabbaa xiqqeessee kana muradhee jira kun dammoo kiyaaraa kasiidha shunkurtii adii kun dammoo qaaraa diimaadha qaaraa bifa margaa kun dammoo qopheeffadhee jira soogiddaa kun dammoo sumaaxa jechuudha kan itti godhu jechuudha sumaaxa isa kana kun dammoo loomii kalii akkuma argaa jirtan kana fingara jedhama kana zenzeytuuna akkuma argaa jirta isa kana soogiddaa filfilaksoodii kanneen hunda isaanii tokkotti walitti cimmaaqii godhee saanii tokkotti kun saanii adii qopheeffadhee jira kalxaa jechuun walitti maksi godhu asitti buufadha zenzeytuun itti buufadha amma dammoo soogidda itti godha soogidda xiqqootti godhaatti hin baay'isu soogidda xiqqootti godhadha amma dammoo filfilaksoodii jechuun mixa nama gubu jechuu gurraacha garuu dammoo loomii xiqqootti godha itti baay'isuun barbaanne zayitiilee baay'isuun barbaanne warri feetan baay'isuullee ni feetanii yeroo takka takkan baay'isu yeroo takka xiqqeessite kan kun dammoo kalii tuffaadha xiqqoomatti godha isallee ittiin baay'isu akkasii warri barbaadan akkuma fedhii keessaniiti itti baay'isuu hin dandeetta yeroo takka itti baay'isaa maaliidhaaf kun waan hunda of keessaa qaba isa kana itti godha waan ta'eef inni qimamii waan hundaa keessaa qaba waan salaata godhamuu qabu soogiddaillee walitti daakamee jira isa kana waa itti buufadhuuf baay'ee ittiin baay'isu kaawwan jechuudha isa kana kuno baay'ee bareedaa salaaxaa mi'eessaa gaariidha itti fayyadama haala kana wal keessa dhaadhee sirrii wal keesseenseeti salaaxaa bakka tokko buufadha amma dammoo kaarootii bismillah kiyaaraa kasii
qaaraa kana mangumne diimaa jechuudha. Qaaraa boora kana mangumne gurguddaa sanneeni. Amma dammoo qaaraa bifa margaati kana mangumne akkasii haala kana waliin buufadha. Kun dammoo shunkurtii adii diddiqqeeffadhee mummuradhee jira. Akkuma tokko diizaayinii gurguddaa feetanillee akkuma feete mummurtanii. Yaa'u salaaxaan bareedaa nyaata keenyaa fi fayyaa keenyaaf waan hunduu viitaaminii waan qabuuf waan zayitii maabichaa nyaachuu ooluu irra waa kanaan sun nyaatanii baay'ee bareedaa itti fayyadamaa isin jechuu barbaadetti amma waliin gaadha. Amma dammoo kalxaa itti buufadha. Dura walii akkanuma gaggaa'ee sirriitti waliin dhahee ka'ee kalxaa asii qopheeffadhee jira. Akka dura walii maksii godhe asii buufadha. Bismillah hundaa asii irra buusa. Haala kanaan namatti tola. Kalxaallee yeroo takka takka wanni kana fuulii godhee itti guddeessaa. Hamma itti guddeessu waan hin baay'inee fi hin barbaadnee fi haala kanaan wal keessa godhadhee gubbaan dammoo sumaaxa diimaa isaa buufadha. Bismillah wal keessa ga'an jechuudha. Amma akkanumatti akka amma dammoo sumaaxa adii sumaaxa kana kun sumaaxa kana itti gubbaa buufadhee itti dhiisaa. Yeroo waliin nyaachuu barbaadan waliin gaa nyaachuu ni dandeettanii. Haala kanaan baay'ee bareedaa maashaallaadha. Nyaadhaa laalaa isiniin jedha baay'ee bareedaa. Salaaxaan keenya haala kanaan xumuramee jira. Daqiiqaa muraasa keessatti hojjetachuu ni dandeettanii. Baay'ee bareedaa. Warri feetan duuraallee itti buufachuu ni dandeettanii. Misheddara akkasuma kaarotii qayyisirii illee itti godhachuu ni dandeettanii. Nakee waa hedduu duuraa faanii haala kanaan xumuramee jira. Maashaallaadha. Haala kana waa hedduu waliin godhatamuu danda'a. Aynata hedduun godhatanii amma kana dammoo rummaanaa addumatti jirjirii qofaa fi rummaanaa qofaa nyaatamaa kuni haala kanaan xumuramee jira. Akkasuma chaanala kee laayik sabskiraayib godhuu hin dagatinaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.